nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an waaqayyoo fagalatu baay'ee nagaa kooti mata duree tokko walii wajjin ilaallaa namooti maaliif hamaa ta'u why people become evil maaliif an akka ilaalcha koo tokko yaadutti yaada hamaa maaliif qabaatu evil intentions maaliifitu namooti yaada hamaa qabaatu nama gadhee nama gaarii nama hamaa nama turuu jechuun nama rakkisa maaliif namoota waaqayyoon fakkaatanii uumaman amananis amanuu baatanis namni bineensa irraa adda waaqayyoon fakkaatee uumame garuu maaliif yaada hamaa qabaataadha hojii isaa yaada isaa nama sanarraa adda baasuudha kompiitarri tokko vaayirasii godhatu antivaayirasiidhaan qulqulleessanitti gargaaramuu hin danda'amu amma kompiitarri sun caccabee badutti kuni foonni keenya biyyoodha amma foonni kun badutti jechuudha naacha faa kana iyyuu mataa isaa nama nyaatu yeroo hundumaa aariidhaan environmentiin isaa loliisa malee hin beekneeyyuu riiproogiraam godhanii har'a unkaanis biyya kana miti biyya keenyatti Arbamincii dhaqee ilaaleeraan gaafa quufu akka namatti dubbanne akkamittiin akka isaan addaatti godhaa jiran bineensa nama nyaatu nama sodaachisu iyyuu jechuu kooti. Inni akka kanaadha namni sammuun isaa kun baay'ee wired biliyooniin kan lakkaa'amu nuuroonsi qaba waan ta'eef akkamittiin akka namni adjustii ta'e akkamitti akka namni proogiraamdii ta'edha rakkoon yaada hamaadhaan yaada gaariidhaan yaada garagaraatiin namni inni akkanaafitu ankaraa koo nama kaataagorii lamatti qabee evil haakifuu jedhamee namni kun hamaadha namni kun gareedha jedhamu yaadi inni qabatee jiru rakkoon keenya guddaan hundumti keenya namaaf hojii isaa adda baasuu dadhabna yeroo baay'ee anaaf nama jibbin hojii isaa sana yaada ni dhiyeesse sana fudhachuu dhiisuu dandeenya kanaaf walga'iirratti yeroo namni keenya vootiidhaan sagaleedhaan waa murteessuu rakkata bakka yaada koo fudhachamuu dide malee ana fudhatamuu dide miti isa kana yookiin qobaatinaa qabaa jedheetti fufuu nan danda'a yeroo biraa immoo deebiin yaada kanatti galuu danda'u waan ta'eedhaaf yeroo baay'ee yaadaaf nama addan baasu bakka yaada keenyaan waan mormu tokko namni yoo fide bakka namni sun gadeedha har'aa keenya nama sana jibbaa maqaa isaa balleessa nama biraa isa akkasuma kana jechuu kooti. Dhugaansaa garuu yaada sana irrattitu amma tokko namni aare maaliif sodaan guutamteedha gooftaan nama tokko sodaan guutamuu danda'a aareen guutamuu danda'a dhiphinaan guutamuu danda'a yeroo sana wanti naasa wanti inni jedhu haalli yeroo sana waan isa baasiseedha yoo dhuguma yaada isaa normaalitti deebi'ee soorii jechuu danda'a yoo ta'uu baates yaadi sun keessa isaatti sirriitti fakkaate hali yaada nama hundumaa sirriitti fakkaata akka macaafa keenya kudha jaarratti ilaallutti waama jedhu hundumaa sirriitti dubbii waaqayyoo hin baranne yoo ta'e namni yoo nama lolleessu yoo nama arrabsisu yoo nama jibbisu waan sirrii godhatti fakkaata dhugaansaa garuu sirrii godhaan jiru nama waaqayyoon fakkaatu uffachuuf arrabsuuf maal gochuudhaaf itti gaafatama nama sana tun ta'e waaqayyoo ofitti fakkeessee kanaaf bifa namaa tuffachuu akkaataa namni itti jiru tuffachuu daangoochuu hin dandeenyu sirriidha namni barumsa hin qabne tokko immoo beekumsa haasaa namni barumsa qabu tokko immoo akkuma immoo beekumsaatiitti kan inni dubbatu waan ta'eef yaada nama sana tuffachuu dandeenya yaada nama sana dhiisuu dandeenya nama sana miti garuu jechuu kooti yeroo baay'ee nama fuunee deena goone nama fuunee maal gochuu egaa kanaaf maaliif yaada hamaa qabaatu maaliif yaadi hamaan kun sirriitti fakkaatee mul'ata yeroo namni rakkatu gammadu nama miidhuutti maa gammadu nama jeesuutti maa gammadu nama xinneessuutti maa gammadu kana gochuun hojii hamaadha yaada hamaadha maaliif kun itti tola dubbii waaqayyoo maal jedha dubbii waaqayyoo tun ta'e warrumti biyya lafaa iyyuu maal jedhu mee har'a waa'ee dubbii waaqayyoo laallee borookiin gidduu kana immoo akka biyya lafaatti maal jedhu beektonni barattoonni baratanii maal jedhu yeroo nan jedhu nuti akka dubbii waaqayyootti akkas yaada gadheen yaadi hamaan kana irraa dhufa jennee keenya isaan immoo maal irraa kaa'u kan isaanis baay'ee yaada gaariidha dhugaa ta'uudhaaf yoo ta'e accept goonee ittiin hojiirra yoo oolchine kan isaan mataan isaanii akkamitti namni gara yaada gadheetti dhufu yaada wanti sun sirriidha jedhee fudhatu gaafa laalu nama mee har'a kan gosa kan waaqayyoo ilaallu tokkoffaa original siin cubbuu addaamiif heewwan hojjete irraa kan ka'e kufaatii booddee seera uumamaa tokko lama wanti hundumtuu gaariidha bineensi namni hundumtuu wanti hundumtuu nagaa ta'ee jiraata irra kufaatiiti erga cubbuutii ka'e garuu namni waaqayyoof abboomamu waan dideef walis hin jibbee waaqayyoonis diinatti ta'e waaqayyoo diina namaa ta'e miti diinatti namni waaqayyoo ta'e baqate waaqayyoo isaatii booda dhufee asobsiisa baqachuu jalqabe ofiisaa jibbee baala fixaxuu jalqabe ofiisaas hin jibbee nama biraas hin jibbee
Baqa baalaan of mara akkuma mara namni qabeenyaan horiidhaan barumsaan of maruu barbaada kanaan beekamuu barbaada garuu hin ta'u waan isin dhibu qabeenyaan nagahee hin beeku namni siltaan hin nagahee hin beeku wantoota dhuftuu nagahee hin beeku maaliif isa booda selfishii ta'e kaa dur waliif yaada kun lafee kooti kun foon kooti kun nama yaada ture amma garuu ofiif yaada selfishii ta'e cubbuu jechuun hamartiyaa jedhani Giriikiidha kaayyoo dogoggoruudha alaamaan masaati kaayyoo dogoggoruu tarii gara baatan deema yoo ta'e gara deebi'ee gara lixaatti deemu jechuudha. Karaa koosanii yaadirraa dogoggoruu jechuudha. Ulfina waaqayyootiif uumamnee waaqayyoon fakkaannee uumamnee uumama kana eeguutu nurra ture bineensa kana eeguun nurra ture istiwaardishiippiidha waan hundumaan kabakkabuu sirreessutu nurra ture hojiin cubbuu fuuldura kennaa malee cubbuu booddee miti cubbuu booddee hin jabaate bishaantu jaardiyaa baase lafatu qoraattii baase nagadanii bu'aan dhabame hojjetanii wanti gashatan rakkoo ta'e malee durumaan seera dura kufaatee fuuldura hojiin kan jiru. Kanaadha akka evangelikal ethiksiinis kan jiru kan nuti amannu. Innaa kanaafi kufaatii booddee waaqayyoof erga bu'amuu dide booddee mataa nama hundumaatu waan ta'eef addaan faarraa kan kee cubbuu nama dura Roome 5:2 irratti biyya lafaa kanatti galche biyya lafaa kanatti cubbuu gashe maaliif akkuma isinitti hime lafi dur waan hin taane hin biqishine qoraatiin biqishine waan hin biqishine gahaa waaqayyoo baare qoraatii biqishone rakkoo ta'e bishaan waan hin taane baasuu jalqabe wanti hundumtu dhukkuba guute jeequmsa guute qilleensi kun mana diiga nama jeesa maal godha wanti hundumtu keeyoosii ta'e isinii galee uumama kanallee hin balleessi jechuudha. Uumama kanallee. Sin came into the world because of one man. Nama tokkorraa kan ka'e. Cubbuun immoo faabrikaa kaampaanii guddaadha. Maal kaffala? Damooza kaffala. Damoozni kaffalu maali? Du'a kaffala. Roome 6:3 ኃጢአት ደሞዝ ሞት ነው jedha. Inni immoo du'a kaffala. Cubbuurraa kan ka'e. Kun egaa nuti darbe. Kun nutti dhufe isaanirraa nutti dhufe Kiristoos irraa bilisa nama baase malee ilaalchi namaa ijoollee boosee dhalatti waggaa 3-4 gaasaa sobbuu jalqabdi waan hunduma anaaf ijoollee biraa lolti ana intentioniinse fedhiinse gara waan hunduma anaaf jechuu kanaan guddatte jechuudha pirogiraamdi taate jechuudha gooftaan gaafa sirreesse maleessa zirikale kanaafitu namoota hundumaa wal ga'ee namoota isa kana hin dhaale jechuudha duraan free will faqaadisan natsaadha waan barbaade filatee waaqayyoon waaqessuuf dhiisuun mirga isaati kanaaf cubbuu filatee hojjete malee cubbuurraa noo jedhee waaqayyo kana boomachuu danda'a. Seetan yoo jalaa dhosite iyyuu ko yeroo sana gaariirra jira waan ta'eef lakkisa waaqayyo naan jedhe naa wayyaa jechuu danda'a ture. Waan dogoggortee nyaate addaam garuu beekama gittin godhee nyaate. Macaafa qulqulluurra kan jedhanii abbootii manaa yeroo dubartiin waatti mana idoonnoon maaliif akka isaanii jaalalli cubbuu nama hojjisiisa miti cubbuurraa akka waleegan nama godha malee dhugaa sa'uudhaaf yoo ta'e jechuu kooti. Kanaaf kufaatii booddee natsaa faqaadiin isaanii cubbuudhaan waan qabamee fi waan gaarii gochuu yaadu malee gaarii gochuu hin danda'an waan ta'eef hammeenyi immoo ribiileenii immoo dabalee amatsanyaa ta'e jechuudha namni waaqayyo irratti ka'e diina waaqayyoo ta'e waaqayyo diina keenya ta'e samma dhumaatti nu barbaadeetu warra mana waaqayyo fayyisaa jiras immoo maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf fedhii gaarii inni qabu cubbuudhaan waan wal makee fi karaa waaqayyoo irra deemuura sababa uumee waan barbaade godha. Kanaaf keessa deebii boqonnaa 30:19 irratti har'an fuula kee dura kaa'eera. I've set before you life in the days. Du'aaf jireenya fuula kee dura kaa'eera. Eebbaaf abaarsa dura kee kaa'eera. Garooti eebba filadhu. Garooti jireenya filadhu jedhe Museen yeroo ijoollee Israa'elitti. Waaqayyoof abboomuu filadhaa. Karaa waaqayyoo irra deemuu filadhaa. Eebba jira abaarsa jira. Diddee waliin adeemte sanan abaarsa irra kaa'ate gortu. Diddee waliin adeemte du'a irra kaa'ate gortu. Garuu jireenyaan isin gorsa. Eebban isin gorsaa jedha. Yeroon dadhaban namni waaqayyoon na gargaara nama waaqayyo nama gargaara maqaan isaa ulfaatu. Annaa kanaafitu namni waaqayyoof jiraachuurra ofiif jiraachuu. Akkuma seetanii waaqayyoon gararraan taatee kufte namnis isa tokkoon caala jedha. Isa akkasan jedha of tuulummaan maa inni waa tokkoon caala ana of tuulummaa dha nuuf seetan. Yookiin immoo cubbuun of tuulummaan kun miiningiinsa akka namarra caalu yookiin barumsaan yookiin qabeenyaan waa tokkoon waan bakkee mul'atu kanaanii inni kun akka baala addaan faan ofitti maraniiti. Nuti namoota wajjin dorgomuun dura jiraatu waan bakkee mul'atu. Namni akkasumatti hin kabajamaadha waaqayyoo waan fakkaatu waan namani waa hin amanneef miti. Diimaa gurraacha maaloo waan ta'eef miti. Qoma barbaade keessaa haa ta'u nama respect goone kan nuti kabajnuu fi waaqayyoon kabajuu keenya mul'isa. Yaada isaa san taane keessa sana yoo jaalala horiillee jaalabeetitti dhiyaanneeti mul'isneetu isa keessa jiru sana program gochuu dandeenya keessa deebine jechuu kooti. Malee kana wajjin wal qixeera akkana wajjin tokko bibi jedhamu kun waggaa 45 booddee feedi ta'aa deema irraa badaa deema. Irraa sokkaa deema jaallannuus jibbinus jechuu kooti gadi bu'aa deema. Wanta nuftuu darbaa deema. Ni guddaan isaa garuu yaada waaqayyoo keessa jiraachuudha waan ta'eedhaa fi waaqayyoon gararraa ofiisa
walakkeessa of godhate egocentric bakka isa booddee ana malee ijuu jalqabachuudha. Yeroo itti bu'amu aaruu maraachuu jalqabachuudha. Kanaafitu cubbuu jalqabaarraa kan ka'e deebi'ee immoo fedhii waaqayyoo isa waaqessuudhaafis dhiisuufis namaa kenne erga kufaatii booddee cubbuudhaan yoo qabame iyyuu waaqayyoo irraa adda ba'uudha. Cubbuu du'a jechuun du'a hafuuraati. Ergasii addaan fa'aa waggaa dheeraa jiraatan yeroo waan ta'eedhaaf. Isa kana immoo seexanaaf isa kana immoo waan barbaade mataa isaatiif jedhee fiiguu irra gochuu isaarraa kan ka'e deebi'ees immoo sadaffaarratti immoo influensii seexanaarraa kan ka'e. Seexanni baraddaan faas yeroo Yesuus Kiristoos tures har'as hamma gooftaan dhufee qabee bara baraan abidda si'oolitti gadi ishee darbatutti achi mogaan namatti dabarsutti seexanni jira. Warra kaaniin eetistoota warra waaqayyoon jiru seexanni sin jirutti goyyoomsitee seexanni sin jirutti anattee nuuf seexanni anattee dhuftee baasoo baatti maaltu amana isaaniin buun jiru hundumtuu etteetu sammuu isaanii bitti. Warra biraa ammoo sagalee waaqayyootiin xiksiin caalaa beeti waggaa 500 boqonnaaf xiksiin kan dabalame xiksiinuma boqonnaatti rakkatina. Seera uumaa gaafa dubbisan guutummaa dubbisa. Seera ba'uu guutummaa, Maatiyoos guutummaa, Luuqaas guutummaa. Xiksiidhaa fi boqonnaatti laanneetu akka namni qayyabatu gaarii goona jedhaniitu takka yaadii matsaafa sanaa olafa boqonnaa biraatti yookiin gadafa karaa dogoggoraarra goran namooti baay'een sirriitti sagalee waaqayyoo hubachuu dadhabanii. Naa kanaafitu xiksii kana fuuteetu ittiin xaqqastee namoota fuutee yellaa buusti. Yesuus Kiristoosiin asirraa gara darbadhu kaa dhagaadhaa boo godhi kaa. Dubbii waaqayyoo agarsiisuudhaaf ittiitu fatanaadhaaf namatti akkasana nan caala jennee goona miti ulfina waaqayyootiif waan ta'uuf goona maleessa. Kanaaf seexanni irra nama goyyoomsee yoo waan tokko nama rakkise yoo namni tokko rakkise ashiidhaaf kana si gootu isaam kana si godhu jedhee akka namni nama jibbu akka namni nama irratti ka'u akka namni nama ammeessu jira miti miidhamteem ati maal taateem ati kanaam jedheetu sini galee jechuudha miidhama tiraawumaa miidhamtee tafoon keetiin hafuura keetiin jedhee akka namni itti boo'ee gaddu kana godha. Mishigiinsa sammuu namaa mishigii godhate shan caakkaa yookiin boolla miti akka wattaaddara Qorontoos lammaffaa boqonnaa 15 yoo ilaaltan akkuma wattaaddara loltuu Kiristoos garuu meeshaadhaan lollamite akka meeshaa foonii taankii kilaashiidhaan lollamite dubbii waaqayyootiin lola sammuu namaa isa qabate of tuulummaa sammuu namaa isa qabate jibba dubbii waaqayyootiin keessaa diignee sammuu namoota Kiristoosiin boochinaa jira maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf dubbii waaqayyoo sirriitti barachuun dubbii waaqayyootiin sirriitti guutamuun dubbii waaqayyoo fidela miti hafuura malee hafuuraan barreeffame gaafa dubbii waaqayyootiin guutamu hafuura qulqulluutiin guutamna jechuudha maqaan isaa ulfaatu. Naa kanaafitu seexanni karaa kanaas warra amana Yihuudotaan maal jedhe Yesuus Kiristoos wangeelii Yohaannis 8:44 irratti isinii kan abbaa keessanii kan seexanaatii jedhe inni ajjeesaa ture inni abbaa sobaati ajjeesaa ture hafuuraanis fooninis kan ajjeesu namoota goyyoomsee karaarraa ceesisee jechuudha karaarraa ceesisee waan baay'ee kan godhuudha waan ta'eef isin kan abbaa keessan kan seexanaatii jedhe yoo dhugaa hubattan dhugaan bilisa sin baasa dhugaan gadi nama kafalcha of course. Dhugaadha kan ajjeesan dhugaa dabarsee kenne Pilaaxoos dhugaa dabarsanii kennan ijoolleen Israa'el dhugaadha jedhee namni du'a garuu dhugaan dhokatee nafu dhugaan gaaf tokko du'aa ka'a maqaan isaa ulfaatu gatii nama kaffalchiisa. Kanaafitu isinii kan isin of jejjan kan isin of tuultan kan isin sobdan kan isin waan beekan of himtanii namaan of himtanii qomoon himtanii maal jettanii yaada seexanaati kan abbaa keessan seexanarraa dhufee dhugaatti yoo amantan garuu dhugaadha yoo jiraattan garuu dhugaan bilisa sin baasa maqaan waaqayyoo ulfaatu. Seexan abbaa sobaati yuushat abbaati yaada seexanaa meeqa isin eessaa qabdan maal jettan ani utuu seexan si oliin galatee bara dargii finne torban tokko soomne guyyaa 5 soomne hiriyoonni ko coggaarraan isaa hidhume waaqayyoon coggaarraa kana washeeraan nageera maqaan isaa ulfaatu. Si oli digali nama 35 nama 70 marraa asaasii beenne akka irraa kaameraan hin jiru akka irraa bilbilli hin jiru mazooriyaa dhannee isa mana beellaa akka godhan bilbilla seetanii maal jogooti akka irraa sila ministiriitiin banannaa namni footoo kaasu maal godhu kan biraan hin jiru ture jechuudha bilbilli. Garuu yoo iyyite ol kaastee iyyite hidhaa galla waan ta'eedhaaf asaasii iyyi beenne keessaa baafne asaasii kadhatama namni asaaseeti har'a maqaan isaa ulfaatu bara bilisummaati akka barbaade namni iyyuu danda'a ture. Si olitti galgala galeera gubachaan jiru hin sobdiim maal yoomee si olitti galte ona dhumteetti ganaa guyyaan isaan keenya gooftaan kafa si olitti gasha malee ollaa matti galeedhaa ollaa namannetti dhattee isaan ajjeettu. Jeequmsa seexanaa qorichaan namni hin fayyu dubbii waaqayyootiin fayyadattanii kadhattanii bilisa baastu waan ta'eef ollaa matti gali jeeqi warra siif hin jiraannedha jeequ mana qorichaatiin hin danda'u waan ta'eef bakka warri tokko laa yoo nama jeesifti gooftaan isaa seexanichi erga isaan akka dhaqee jeequ maraatu isaan godhe akka isaan gara gooftaa dhufan gochuudha. Inni biraan gara jabina gaa seexanarraa kan ka'e cubbuurraa kan ka'e of jaallachuu ofittoo ta'uurraa kan ka'e garaan namaa hin jabaata yeroo baay'ee jechuukooti. Waa'ee hafuuraatii isaa jaamaata
roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 21 ilaaltanii waaqayyoon utuu beekanii akka yaada waaqayyooti jiraachuu waan dhiisaniif sammuutti dabarsee isaan kenne. Firdiin firdii caalu sammuutti dabarsee nama kennuudha. Foon jedhan Faarsaa Daawit keessaa gaafa ilaaltan foon kenneef garuun du'aniidha. ለነፍሳቸው ክሳት ላከባቸው ለማረፋ ገሩን ቱ ያተኒ ስኒገሌ ወርኩን ገሩ ሆሪን ሃዳን ቤቱ አባን ቤቱ አከውሪታ አንጀል ኢዳብ ኢደ ዱበርቲን ጉዱ ፍርዲ ዋቀዮ ሰሙሳ የተደበርቴ ሳንከን ማሊፍ ዋቀዮ ነው ቱ ቤከኒ ዋቀዮ ዋቀዮ ሱሪ ሰኒፍ አከዱቢ ዋቀዮ ትጅራቹ ዋን ይሰኒፍ ከናፊቱ ነሙቲ ማሊፊ ሐማታ ኡስጆቱ እንተይነኒ ከናራ ቤቱን መጫፋ ነምኒ ሐማዳ ሰጅሩ ከሳን ፍረተን አንገሩ አይ ፐርሰናሊ ኢላልቺ ኮቹ ያዳ ሐማዳ አንጉተመኒ ጉደቹ ከሰኒ ረከራ ደብ ከሰን ጎሮን ይሮስን ጉደተን ይሮ ወንት ጋር ንስኒቱ ገመዱ ጫላ ማሊ በከነ ሚጥናቱ ማሊ በከነ ሚገደቢው ማሊ በከነ ሚገጀዱ የሮነ ምረቀጥ አያባኒ እንጀዳ ጋሩ ረከነ ማቲ ማሊ በገመዱ ማሊ ቢያዲ ሐማን ሳንጉት ማሊ በመኛን ጉተመን ተኮ ጩቡ አዳም ፈወነ ጅታ ይራካን ኦሪጂናል ሲኒ ይራካን ለመፋሞ ፈዲ ኬኛ ፍሪ ዊሊ ኬኛ ሚስዩዝድ ጎኔ ከራማሌ ገርጋረምኔ አኩማ አዳም ፈን ከራማሌ ገርጋረም ያባርሰ ፍደን ከናፍ ያዳ ዋቀዮት ሰሚት ጎኔ ጎፍታ ነገር ጋር የቹሮ ከራማሌ ገርጋረምኔ ከየሰ ኬኛቲ ፈዲ ጋሪቱን ተይ ፈዲ ሐማሞይ ፈዲ ሐማሞይ ኩንሞ ወነሚሱማ ያዱቱ ፕራክቲካሊ ወጂት ጅጅር ነሚ በቃ ወይ መጃ ያዳ ወቴ ኖሎሉ ወታ ነመጅቡ ማያዳ ወቴ ማልቴ ሰሙን ሳርገ ኩንጉቴ ቦር አክሽን ይላን ከነ ንጎደሱ መሰናዳ ሐረኩ ፈሚት ነም ወጋራኩ ይሁዳን ድሩማ ሀቱ ቱሬ ጎፍታቶ ዲተሪ ቱሬ መሌሳ ወንጌል ዮሐንስ ቆላ ማጋፈላሉ ሀቱ ቱሬ ሽቶን ኩማ ጨባ ሆር ሚንዳሽ ወጋቶ ኮ ባሰ ቢቴ ማርያም ማሊፍ ኩን ኢየሳን ከነ ኢየሳ ዮም ከነ ሰነ ስለዩ ሀቱ ዳ ጎፍታቶ ዲተሪ ተየቱ ቤካድ ኢሴ መሌ ሴጠን ቆጴ ፈታ ጅራ ዋንተ ይራው ሲኒገሌ ከናፊቱ ፈዲ ከነራት ይባ ሴጠናራ ገረጀብነራ ነምኒ ያዳ ሐማን ጉተሜ የሮ ነሚዱ የሮ ቢበዱ የሮ ነሚተቆጥ እናቱ ሚደም ወጂጀ ተሰከና ጎደምቲ ሰከና ጎደምቲ ኡቱባን ይገኬ ሰውቱ ጅሮት ተሚድን ሁበጀና ማላልታ አማ ዲሲፕሊን ነመጎቹ የሮ ነሚዱ ጎጎሮ ዱበቹ ይንወነ ሰገሌ ዋቀዮ ኢጃኬቱ አርጉ እንደንደው ጃኬኬ ሰውቱ ባቱ ጅራ ኡቱ ሁበ ቀባኔ ኡቱ ባላለ ጋሪዳ ሁበት እንደኑ ከሰ ጅራ ኡቱ ባላለ አማ ገሩ ኢጂኬ አርጉ እንደንደው ኢጂኬ ያፎራት ሊትራሊ ሰቦኒ ገነሚት ሼሁ በጥኖ ሙነ ወረት ጮርታ ጀና ዋቀዮ ብልሰነው አባሱ ኢንቴንሽን ኢንከኛ ያዳ ጋሪ ያተው የሮ ያዳ ጋሪ ሰነጎቹ ረደም ዋቀዮ ይከረኔ ዋቀዮ ነው ገርጋራ ዱቢንሳ ነው ገርጋራ ሁምና ፎሮ ቁልቁሉ ነው ገርጋራ ያዳ ጋሪ ነው ቀፍ ሲኒገሌ ሰጥናሰ ጉዳዮች እንደመጅራቱ ጉድነ ነማፍ ነማው ኤበነማም ነማው ነመከሲ ኢኒ አማኔ ፍነማን ነንቀፍ ነሞት ለዱጋባ ዋቀዮ ለዱጋባ ዋቀዮ ወረከሲ ነው አታሰሱ ጥናቹ ነማራ ሆማን አርገን ረከቹ ብያራ ሆማን አርገን ዱኡ ነማ ዲፕነ ነማራ ሆማን አርገን ዮነም ንጋቴ ዮነም ንቀባቴ ዮነም ንቦቆቴ ነምሱ መቀቡ ደበርሰ ዋንተ ሄዳፍ ነጋ ኤቢ በቀ በኒ ዱፋ ዋቀዮ ስና ኤቢሱ ኤቢፋማ ኢሰከነው ቢልፋ ሞታን ይላላ